Hordoftoota teenya kabajamoo kutaa lammaffaa waa'ee abjuu qabadhee isinii dhiyaadheera. Hanga xumuraan waliin ta'an affeerraa keenya. Kanaaf har'a teenyee tokkoon keenya abjuun keenya maali? Wanti gara fuula duraa an argachuu barbaadu, an tahuu qabu maali? Wanti an osoo hin argatiin, osoo hin ta'in addunyaa kanarraa deemuu hin qabu jenneetiin yaadnu murteessinu maali? Jennee har'uma tana teenyeetiin baasuu qabna jechuudha. Kanaaf wantoota dirqisiisoo jireenya keenya keessatti ta'an amma tanarra teennee yoo xiqqaate waa 10 barreessuu qabna. Maatii kiyyaaf maal godhuu qaba? Ofii kiyyaa jireenya akkamii jiraachuu qaba? Gara fuula duraa haalli jireenya kiyyaa maal ta'uu qaba? Sadarkaa barnootaa kamirratti argamuu qaba? An eenyu walqixa ta'uu qaba? An maal hawaasa kanaaf uumee biyya tanaaf maal buusee gaafa dachii tana gadhiisee deemu ashaaraa yookiin immoo daandii namni kun irra dabre jedhanii ittiin na yaaman maal lafa kaayee dabruu qaba jennee har'a tanarra teenyee yaaduu qabna jechuudha. Akka addunyaatti namootaan jireenya kana keessa jiraatan keessaa namoonni 100 keessaa nama 3 yookiin immoo 3 hanga 5 ta'an qofatu abjuudhaan nama tarkaanfatu jedhamee tilmaamama. Namoonni kunniinis namootaan addunyaa irratti jijjiirama guddaa fi ashaaraa guddaa mul'isanii fi namootaan bakka isaan gahanitti addunyaan hundi isaan beektu ta'anii namootaan argaman jechuudha. Namoonni kunniin baay'inni isaanii 3 hanga 5 nama 100 keessaa yoo ta'anidha jechuudha. Nuhoo namootaan kam ta'uu barbaanna laata? Nuhoo sadarkaa kamirra teennee maal ta'uu barbaanna laata? Kun gaafii hunda keenyaati. Kanaaf gabaabinumatti abjuun jireenya keetii maali? Abjuu jireenya keetii beeki. Abjuu kee hangam galmaan gahuuf kaatee jirta? Abjuun ala jireenya noormaal moo diriim jiraachuu barbaadda? Kana jechuun jireenya noormaalii yookiin immoo jireenyuma akkanumatti wahii jiraachuu namni barbaadu jireenya isaa keessatti ni dhalataa, jireenya wahii ni jiraataa, barumsa wahii ni barataa, hojii wahii ni argataa, maatii wahii ni horataa, ilmaan wahii ni argataa, jireenya isaa haaluma saniin itti fufaa, ergasii immoo dachii tanas gadhiisee kara jireenya isaa itti aantuutti ni deema jechuudha. Namni kun jireenyuma wayiitiin argatee, jireenyuma wayiitiin dhalatee, jireenyuma wayiitiin du'e jedhama jechuudha. Kanaaf nuti jireenya abjuu qabduun argamnee, jireenya abjuu qabduun jiraannee, jireenya abjuu qabduun du'uu barbaanna moo jireenyuma wahii dhalannee jireenyuma wahiitiin du'uu barbaanna jechuudha. Gaafii hunda keenyatti abjuun kee hangam akkasiif milkaa'u imalarra jirta yoo abjuu qabaatta ta'e? Abjuu kee hoogganni galii kee yookiin immoo hoogganni eenyummaa keetii, hoogganni kiisa keetii, itti gaafatamaa yookiin immoo hoogganaan mataa keetii abjuu keetii jechuudha. Kanaaf namni abjuu hin qabne tokko galma kamiyyuu deemee, iddoo kamiyyuu deemee tasuma gahuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf waan jireenya keetiif si barbaachisu hunda barreessi. Waan jireenya kee keessatti argachuu qabdu, waan jireenya kee keessatti ta'uu yaaddu kamiyyuu amma tanarra taa'ii barreessi. Nama har'arra taa'ee barreesseetu abjuu boruutti jiraachuu danda'a jechuudha. Kanaaf yeroo dabarte osoo hin ta'in yeroo amma irra jirru keessa taa'annee, yeroo amma irra jirru keessa dhaabbannee, yeroo amma irra jirru keessa ejjanneet abjuu keenya gara fuula duraa barreeffachuunis, qabachuunis, itti gahuunis, yaaduunis har'umaa fi har'a ta'uu qaba jechuudha. Abjuun kee maali? Yeroo itti aanu hundi keenyayyuu waa'ee abjuu keenyaa beeknee abjuu keenya irratti adeemaa abjuu keenyan galma gahuu barbaadnu san akka geenyu barreeffattanii hundi keessanuyyuu achirratti akka isin argu abdiin qaba. Namoonni abjuudhaan tarkaanfatan hundi isaanii professionaalota waan ta'aniif jechuudha. Barnoota keenya waa'ee abjuutii wal qabate har'aaf kanuma irratti goolabna. Waan hanga xumuraan waliin taataniif galatoomaa.